Obsi kennaa guddaa rabbiin abbaa barbaade harka kaahe balaa nama tuqe irratti obsuun furmaanni balaa san namarraa oofuu dafee akka nama dhaqqabu taasisa. Obsa dhabuunis rakkoo namarratti jiru san ofirratti hammeessuu yoo tahe malee wanni fidu hin jiru. Rabbiin quraana keessatti irra deddeebihuun warra obse faarsee galata guddallee akiratti akka isaaniif qopheesse dubbate. Obsa jechuun balaa nama tuqe irratti obsuudha. Akkasumallee waan rabbiin itti nama ajaje dalaguu irratti obsuudha. Ammallee waan lubbuun namaa feetu kan rabbiin irraa nama dhorke irraa dhorkamurratti obsuudha. Viidiyoo har'aa kana keessatti seenaa namicha liqaan namaa haga ceekuun isaa baadhatu dadhabdutti irratti tuulame tokko waliin ilaalla. Namni kun jalqaba irratti dhaabbata irraa meeshaa fuudhuun gurguree tirfii fayyadamee raasalmaal abbaa qabeenyatiif deebisa. Haaluma kanaan osoo jiruu jedduun kasaaree maallaqa guutuu abbaa qabeenyatiif deebisuu dadhabe. Ammallee tirfiin argadhe walitti qaqqabeetumaan kaffala jechuudhaan meeshaa fuudhuu ittuma fufe. Adaduma inni meeshaa fuudhuun maallaqni isarratti guddataa deeme. Abbaan qabeenyatis haga maallaqa duraa kaffaltutti siif hin kennu jechuudhaan arihe. Eegasii dhaabbata biratti darbee sanirraahis meeshaa fuudhee gurguree akkasuma godhaa ture. Adaduma inni meeshaa dhaabbatarraa fuudhuun qabeenyi namaatis irratti miliyoonotaan lakkaa'amaa dhufe. Namni isarraa maallaqa hin qabne hin jiru. Yeroo inni nama kadhatuu dhaqu hunda haga maallaqa duraa deebistutti siif hin kenninu jechuudhaan hulaa itti cufatan. Duba nama kana dachiin isatti dhiphattee dukkantis isa fudhatte. Hirriba isaa keessattis namuma maallaqa kiyyanaaf kenni je'ee isa arihu arga. Hiriyoota qabu hundaan mariisisee mee maal godhuun qaba mala naaf himaa jechuudhaan furmaata gaafata. Hiriyoonni isaatis yaada garagaraa isaaf kennan garuu yaadni isaanii tokkolleen furmaata isaaf argamsiisuu hin dandeenye. Duba namichi kun amma maallaqa namaa kaffaluu dhiisitii jireenyu isaatu itti hammaatee waan nyaatee dhugu dhabee mana keessatti rakkatee jira. Ilma namarra balbalti hundi itti cuccufamtee jirti. Balbala rabbal aalamiinaa kan yeroo hunda banaa teessu yoo tahe malee. Mana isaatti deebihee namichi kunis harka isaa rabbii jala qabatee sujuuda isaa hunda keessatti yaa rabbi rakkoo kiyyanarraa furi je'ee rabbi kadhata. Duba rabbiin dafee du'aayii isaa dhagahuu dhabuuf jechas garaa kutatee hin dhiifne yeroo hunda taa'etuma furmaanni rabbi bira malee akka hin jirre waan isaa galeef jecha rabbuma kadhata. Haaluma kanaan yeroo dheeraa eega ture booda jiini ramadaanaa seene. Innis biyya wajjin alhamdulillah yaa rabbi kannaan geesse je'ee ramadaana simatee biyya wajjin soomanuu eegale. Yeroo iftaaraa hunda harka rabbi jala qabatee yaa rabbi rakkoo kiyyanarraa furi jechuudhaan rabbitti wawwaata. Jiini ramadaanaa kun yeroo gara xumuratti siqee jo'u rabbiin furmaatan isa dhaqqabe karaa kabajaan isaa eegameen osoo fuula namaa dura dhaabbatee nama hin kadhatin osoo zakallee hin fudhatin namni qabeenya qabu tokko kan rabbirraa galata barbaadu osoo ofillee hin beeksisin gara hiriyaa isaatiin wal qunnamee qabeenya isarra jiru hunda isarraa kaffale. Xumura ramadaanaa irrattis bilbilli gammachuu tokko hiriyaa isarraa isatti bilbilame. Yeroo kana hiriyaan isaa kunis yaa saahiba kiyya baga gammadde namni maqaan isalleen hin beekamin tokko maallaqa sirra jiru hunda sirraa kaffalee jira je'een. Innis alhamdulillahi je'ee fuula isaa lafa kaahee rabbiif galata galche. Yeroo firii obsa isaa itti haammatullee kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii chaayinaala sunnaa rasuulaa seenaa tanarraa waan guddaa fayyadamuu keessaniin beekaa. Haga viidiyoo kanarra caaluun walitti deebinutti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu.